mul'atan qaba. Kitaaba addunyaa kana jijjiiruu keessatti qooda guddaa taphate kan Maartiin Luuter King xiqqaadhaan barreeffame. Kitaaba mata dureen isaa mul'atan qaba jedhu guddaan keenya obbo Baqqalaa Garbaa gara afaan Oromootti hiikee hawaasa isaatiif gumaachuun ni yaadatama. Haa ta'u malee kitaabni jechootaa fi barreeffamoota addunyaa kana jijjiiran of keessatti qabate yaadota humna qabuu fi beekumsa dilbiidhaan dhangi'ame kun haalota adda addaatiin akka barbaachisuu fi bakka barbaachisu hin qaqqabne. Kanarraa ka'uudhaan maatiin hayyuu kanaa bifa haarawaan hawaasa biraan gahuudhaaf qophii hundaa xumuranii jiru. Isinis hawaasni keenya bal'aan biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan bakka isin jirtan hundatti akka isin qaqqabuuf haalli mijeeffamee jira. Galiin gurgurtaa kitaaba kanaarraa argamu maatii obbo Baqqalaa Garbaa fi saba keenya hongee fi roorroodhaan qa'ee horee qabu irraa buqqa'ee deeggaruuf yaadameeti. Akkasumas bakka feetan teessanii kitaaba kana bitattanii nama bakka buufachuunis tahee akka kennaatti hiriyaa maatii fi namoota jaallattan hundumaaf kennuu ni dandeessu. Waa'ee kitaaba kanaa ilaalchisuudhaan lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 972 103572 yookaan immoo Duwwaa 947 43 10 irratti bilbiluudhaan odeeffannoo gahaa ta'e argachuu ni dandeessu. Mul'atan qaba. Kunnoof kunoon gargari dhaga'uun arguu hin caalu. Seenaan daawitiidhaa keessatti of ilaalu. Tarii kan dagate haa ilaalu fageesse shittoon hin urgaa'u kan seenaan xureesse jedha labatni.